Dr. Badhaasaan kaayyoo gamtaan kun itti dhaabateef xiinxala gama isaanii innaa kennan biyyoottan warreen gama dhiyaa kanneen dinagdeen isaanii guddaa ta'e kan akka Yuunaayitid Isteets warreen Awurooppaa gama dhiyaan morkachuuf waan Chaayinaaf Raashaan dhaaban waan ta'eef biyyoottan akka Itoophiyaaf kanneen biroo daboo waammatan jedhan. Itoophiyaan gamtaa kanatti makamuun dinagdee ishee saffisuuf bu'aa qabaa gaaffii jedhuuf Dr. Badhaasaan innaa deebisan. Yeroo gabaabaa keessatti diinagdee Itoophiyaas haa ta'u warra biraarratti dhiibbaa waan gaarii waan fiduu waan bal'aan hin jiru. Garuu maqaa fi fedhii fonni ta'a. Otoo akka organizationii gaariitti dhaabatee guddatu ta'e yoo isin ilaalle karaa baay'ee bu'aa qabaachuu danda'a. Ammaaf ammatti garuu maqaa malee bu'aan diinagdee Itoophiyaaf gareen kun fidu hin jiru. Maybe liqii akkuma already Chaayinaa irraa argattu kunneen wajjin hin qabdu isa gatii daboo dhaqanii fi gatii wajjin bira dhaabatanii fi isa karaa sanaa mootummaa Abiy Ahmed gargaaruu danda'a. An kanaachiif garuu diinagdee biyya sanaaf jireenya uummata biyya sanaa fi geeddaramanii fidu waan baay'ee irraa eeguun nutti hin jiru. Itoophiyaan warreen gama dhiyaa waliin gama dinagdee ishee deeggaruu dabalatee hariiroo bara dheeraa qabdi. Hariiroo Itoophiyaan warreen dhiyaa waliin qabdu irratti dhiibbaan ni qabaatu jira. Dr. Badhaasaan akkas jedhu. Hariiroo Itoophiyaan biyyoota guddatan akka Ameerikaa qabdu yeroo hundaa gargaarsaaf liqii irratti hundaa. Keessumaa karaa IMF Monetary Fund or World Bank karaa jedhamu kanadha. Organizationota kana keessatti biyyoonni guguddatan warra akka Ameerikaa kuni dhiibbaa baay'ee qabu. Waan isaan murteessanidha. Organizationonni kunis kan murteessani. Keessumaa mootummaan baajanni isaa gara caalumsaa achirraa argata. So ammaaf ammatti Itoophiyaan gamtaa BRICS keessa galuun ishee garee sanarraa waan fiduun qabu. Bulanii oolanii garuu keessumaa Raashiyaa fi Chaayinaanii isaan gamtaa kana uumanii warra akka World Bank fi IMF keessatti warri akka Ameerikaa kun influensii qabanii morkuuf lafa dhaqanii rakkinni isaan lamaan gidduutti dhalatetti warri xixinnoon akka biyya Itoophiyaa garee gamtaa kana keessa jiran miidhamuu danda'u. Ammaaf ammatti garuu wanta garee isa kanaafis fiddu maqaa yoo ta'e malee baay'een hin jiru. Warri already jiran immoo liqii fi gargaarsa yoo irraa xiqqeessani malee amma kanaatti karaa daldala addunyaa karaa investimentii waan godhanii irratti fidanii qaban. Raashaa fi Chaayinaan maallaqi isaanii akka doolaaraa sadarkaa addunyaa keessatti hojii daldalaa faayinaansiif bal'inaan hojiirra oolaa jiru akka ta'uuf gochuuf fedhii qabaachuu isaanii mul'isuu malee dhiibbaa ammaaf qabaatu hin jiru jedhan. Boodarra yoo dinagdeen gamtaa BRICS guddate tarii warreen gama dhiyaa deebii kennuu danda'u jechuudhaan Yuunivarsiitii Minisootaatti Piroofeesara barnoota dinagdee kataan Dr. Badhaasaa Taaddasanuuf ibsaniiru. Ibsanuu kennaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. An Tuujubee Horaati.